Tolee nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Dhuguma dukkanni kun darbee ifatu nutti argama. Waan dhibe tokkotu jira yeroo baay'ee nuti sabni kamiyyuu haa taanu yeroo baay'ee biyya jirru keessaa wal beekuu fi wal baruudhaaf malee haala ofii keenya keessa jirru tokko maal gochuun barbaannu baruun barbaannu jechuudha. Fakkeenya namni tokko gaafa dhufee gara kallattii kamiin yoo ta'e gara keetti gaafa dhiyaatu yookaan gaafa si dubbisu namni haaraan tokko dhufe maal siin jedha akkam nagaadha walaa barru biyya kam keessa jirtaa siin jedha yoo ati biyya arabaa keessa jiraatte maal irratti waggaa meeqa arga deemte maalirra immoo jirta kana jechuudha. Obboleettii isaa taatu waan fakkeenyaaf warra gamatee aanshii jechuudha gaafa dhufanis gaafata warra Itoophiyaa kee jiran osoo hin taane warra gama jiran isaanis kan barbaadanii jechuudha. Gama jirta taanaan dubbii ho'atu jira. Gaman jirtu taanaan garuu yeroodhaan sirraa goramaa jechuudha. Garuu jechuudha jireenya namaa keessatti kun hin barbaachisu. Fakkeenyaan nama qoraattii waraanii tokkooti yoo dhufte qoraattiin akkamittiin siinsi waraana jechuun hin dandeessuuti. Qoraattii sana gargaartee nama sana keessaatii baaftaafi jechuudha. Dhagaan rukutee nama sana gargaartee hin eegseera yoo ta'e nama sana maal goota irraa haqxateessee jechuudha. Rakkina nama sana keessaa hirmaattee isaan namicha sana miidhe qoraattiin isaa waraana dhagaan isaa rukutu furmaata laachuu dandeessa jechuudha. Garuu kallattumaa jedhatte ati nama guddaadha miti nama akkasidha miti akkamittiin kun si rukutuu danda'a jechuun hin dandeessu jechuudha. Nusi gaafa deemnee nagaa wal gaafannu keessattis ta'e gaafa wal barannu keessatti dursinee biyya nama sun jiru osoo hin taane haalli namni tokko keessa jiru gaafachuutu furmaatadha. Sababni isaayyuu walii beekuutu wayya waan tarii yeroo nuti dhanni nama sanaatiin biyya jiru gaafannu tarii namni sun boo'ichara jiraachuu danda'a. Namni jalaa du'ee awwaallachuudhaaf qaqqabuu dadhabee ofirra gattaa'ee boo'aa jira ta'uu danda'a. Abdii kutatee namatti ciisaa himatu dhabeera ta'uu danda'a. Rakkatee nama isa gargaaru dhabee ta'uu danda'a. Dhukkubsatee hospitaala keessa jiraachuu danda'a. Yaaddoof rakkinni jireenya isaatti marsee furmaata dhabee abdii kutatee du'aaf jireenya gidduu jiraachuu danda'a jechuudha. Kunuuf garuu kan nu beeku osoo hin taane biyya jirru qofa beekuudhaaf yeroo baay'ee kan xiinxalamuu jechuudha. Kun maalidha? Kufaatii keenyadha. Wal guddisuus miti, wal furdisuus miti, galmaa wal ga'uus miti. Maaliif beektu? Wal beekuurra walii beekuutu caala waan ta'edha. Namni sun tarii ciniinsifachuu jira. Bitaan mirga laalee. Kanaaf jechuudha garuu biyya jirru keessa osoo hin taane haala jirru keessaa nu baasuu danda'a namni malee biyya jirru keessaa nu baasuu hin danda'u. Inni biyyatti jirtu si gaafatu, inni biyyan jiru na gaafatu, biyyan jiru keessaa na baasuu hin danda'u. Garuu rakkoon jiru keessaa na baasuu danda'a. Kanaaf akkuma jalqaba kaafne qoraattii isa waraane sana achiin kaasuu yookaan achii barbaaduun duratti miira nama kana keessaa rakkina sana keessaa baasee ka'ee wanta sana yookaan dhagaan rukutee yoo ta'e dhagaa sana deemee karaarraa kaasa. Namni biyya jirtu osoo hin taane haalati keessa jirtudha sii beekuu kan qabu. Sababni isaayyuu biyyan jiru keessaa namni na baasuu hin danda'u. Garuu rakkoon jiru keessaa na baasuu danda'a. Akkamittiin tarii yeroo namni sun dhufee biyyatti jirtu si gaafatu keessaa teessee boo'aa jirta ta'uu danda'a. Dhukkubsattee sireerra jirta ta'uu danda'a. Rakkattee wal'aansa dhabdeetta ta'uu danda'a. Bitaan mirga kee ilaaltee waan sitti ulfaate namatti himattu dhabdeetta ta'uu danda'a. Rakkoo kee ciniinsifachaa jirta ta'uu danda'a. Wabii dhabdee jirta ta'uu danda'a. Yeroo sanatti namni gara kee dhufu sun maal siif ta'uu danda'a? Fakkeenyaaf wabii siif ta'uu danda'a. Rakkoo kee sanaaf yaadaan si gargaaruu danda'a, si gorsuu danda'a. Haala kee sana keetti muddama kee sana keetti maal gochuu danda'a? Harka si qabuu danda'a. Garuu ati biyya kam jirtaa? Waggaa meeqa fixxeettaa? Maal immoo godhatteetta? Faayidaan qabu. Nuyi namoota faayidaa waliif hin buufne kan nuti taanee fi akkamitti beektu? Haala keenya maal keessa jirta? Fayyaa qabda? Kana dursaan jireenya keenya. Nama kan faana dura wal baruun kee duratti haala kee baruu qaba namni kam. Erga haala kee baree biyyatti jirtu bara. Erga haala kee baree jireenya maalii keessa akka jirtu bara. Namni jechuudha.
kanammoo waaqayyoon waa gargaaru. Gargaarsa waaqayyoon malee hin danda'amu. Jireenyi kee ulfaataadha. Barichis ulfaataadha. Itti fillaatina.